السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولي ورموح كم نجاجرتو فيها كيسني بقى جرات تاني سنين جنا الرا متى كينيا وانتا ويجون أو متى تفتحوا كبدي سنين الفجر الناس كله لما نبرباج سا أكسمس زيتوني ألوفيرا أويلي أكسمس مو لومي جتشولا asitti immoo gameeshaatti walitti maksii godhudha. Inni akkasumas killee maali faayidaan isaa kan jedhuuf mataadhaa fi baay'ee mataadhaaf bareedaadha. Mataa ni laaffisa akkasumas margisiisuudhaafis gahee guddaa qaba jechuudha. Keessi isaa baay'ee pirootiiniidhaan kan guutame waan ta'eef killeen akka pirootiiniidhaan hin guutame eenyulleen wallaalee yaadu. Loomiin immoo forforii hidda mataa keenyaa keessatti nu ba'uudhaaf forforiidhaaf baay'ee bareedaadha. Akkasumas zayituunis viitaamin E'dhaan kan guutamedha. Baay'ee mataadhaaf bareedaan ni laaffisa. Akkasii walitti maksi goonee fayyadamne immoo mataadhaaf baay'ee faayidaa guddaa irraa arganna jechuudha. Laaffisuudhaaf fi dheeressuudhaafis ni dheeressa jechuun ni laaffisas baay'ee laaffisa. Kanaafuu fayyadamnu waliin maksi godhanna. Adii isaallee ni fayyadama. Horaa isaallee ni fayyadamaani. Akkasii guys. Loomiin immoo mataadhaaf forforiidhaaf baay'ee bareeda. Forforii mataa forforiin baay'ee mataa margisiisuun ni dhorka. Qaama mataa keenyaa hidda keenyaa cufa waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu loomii sitti fayyadamuu dandeenya. Kanatti zayituunii maankaa lamaatti fudhadha. Akkasumas immoo wal maksi godha. Akkasumas guys ijoollee Oromoo na jajjabeessuun dagatinaa sinin jedha. Na jajjabeessaa follow like subscribe naaf godhaa sinin jedha. Kun akkana bifa kana fakkaata. Akkasitti immoo mataa keenya hidda keessa masaaja seeraan masaaja godhuu qabdan. Waan kamuu yeroo dibattan mataa keessan daqiiqaa 5f masaaja godhuu hin dagatinaa. Akkasuma qaccee isaallee hanga qaccee isaa geessuu qabdan. Akkasii guys kana fakkaata kanadha.